وان إسلامي كي تكو يود ألالتي وان حديثا وان نشيدا قفا يو خلال فتاتي يو دايقا كتابرة تيسي وان تقول رجي فتي تيك توكي نقوتو سلما سيفي داكزياتي وادا برسيتو سكرون جزي سلما سيفي Yeah. وان ما تلالتو سيفي داسي يو ورد Asirratti TikTok. سيفي دا ورد دانسي في ساكوما فدينا خيتي سيفي دا جتشو Yeah. Uummata hordofu. warri Yeroo biyya ammaa immoo warri biyya Faransaay jirtan namni nafaqaa nama barbaadan nama hedduun lafa jira namni barbaadanii keessan nu dubbisa. أكم Nafaqaa جتشو namni jireenya kanaa barbaadan. ilaahi. نفقا جتشو نانجلي Nafaqaan aniyyuu أوكي nafaqaa nama na fudhatu soqa. اوكي كان ابترسيسنو كان سومنن كان يدفني من كي يفرن مين Ka furan ka obboran انا تفرد fagoon deemna buka lukan agasiif. انا تفرد نموت يدو جراي ساني فرانسين Faransii bichaa keessa jechuu jireenya. Kootti shorbaa si hojjechiisa. Samu Yeroo ammalaa asirratti amma TikTokii kana dhiisuun hin dandeenya. Maal rakkoo qaba? Yoo raayyaa fadha dhaggeeffataa jiran waan garagaraa laayiviin banatti. yoo bareeda tiktokii waan tokko yaada tokko nama barsiifta waan taateef waan akkasirratti. Xiqqoo amma yoo raayyaa tokko banee dhaggeeffadhe namni tokko lama yoo dhaggeeffate waan lamaaf sadii keessaa hubate xiqqoo wayyaa qabedhe yaada waan ta'eef hin qabu. So manni yaada malee dhaggeeffannarratti miti. Rabbumaa jecha si fuudhaa. Tamuu fuudhitiin barna sa nafaqaa na fudhadhaa jedhe malee fuudhitii taan hin jenneera. Isheen illee sanuma jette. Sijjaan barsirraa fagoo jirti iyyuu isin. Ati nama achi keessaa barbaadamu. Inshallah bakkush waggaa dhuftu maal silaa bakkush سلام لكم وبارك فيكم نعم waggaa dhuftu نعم maal si gargaarra maal si fuuna bar dassi jedha yoo waggaa dhuftu horteettee soomtaadha kanti dassi hin jedhu. soomana fa'anii bismillah jechuun ani kushinaa keessa guyyaa soomana still gizee biraa namni dhiirtee akkana gargaartu hin barbaadu gaafa soomanaa garuu Akka bikoo addunyaatti soomana jechuun akka waa addunyaatti hedduu gargaara qaba. soomanni biyya Awurooppaa ga'een jiru waan. Sambusuma habbuma lama xabbastaniituma bishaan matakkaan soomana jedhan dhugan. Piizaadhaan furan jaan. Manni arabaa jiraatu achi hojii banaa achuma achi gortee nyaattee galta obboroon irra qabatte. Oo istee bichaatti dhooyi Garuu tarafti. gaa'es ana qofa moo nama biraati mi soomana gizee ramadaanaa jechuun alatti furuun nima jira guyyaa takka bikka akka ramadaanaa jechuun waan faanusaa maal qopheeffamee bakka bareedaa jira bara dheexee soomana dandis garuu abadan alatti furuu wanna jedhamu natti hin tole soomana. Tokko kana jee lammaffaa immoo ramadaana keessa waa lama qopheessuu natti hin tole. Dirqama namni nyaatu jiraatu baatale hanqa 5-6 waa akkatti guguutuu qaba xarabbiisaa kanarratti asirratti guguutuu qaba kalaas yoo akkasii hin ta'in imimmaan naqabaa warra kiyya yaadadhee biyya mana keenyatti waa hundi mana keenya qofa musliimota hedduu mana namoota hedduu akkana sufraa bireechisanii qopheessamaa waa lama takka goonaan waan ilmoo yataamummaan dhagaame isin galee ana qofa moo nama hunda. Wallahi nama hunda. Ani illee akka kiyyatti akkas jechuun bakka soomana Intee giiftara taatee ilmi mana baxabbatta. Garas deebiteet immoo yaadaan nama deebii maakii deebis. Farii haa taa'e abaaboon ittiin himmi. Itti gahu waan kun hin gahu. Hin gahu kun. Hin gahu. Deebii si maal jennee dhufnee qofa naasuutu si. Yalla.
makkuush bannaati ishee sitti haa tolu. Shaashambaa jedhe. يلا Ciao. يلا باي نجاتي. hayyee yaa gaa'isa akkam jirtan duba akka biraa naga qabdanii fayyaa qabdanii jiruuf jireenyi ati hannu na arstee barti yaantun qoyni galchanii dhuftee dhibbata akkanaa hantee giiftii dhibbata akkanaa hantee heessana barreessite iskiriinshuut godhee baalaansiisii eessa kutee niiraan kiyyan jettu tana malee Tana? qoy seentee oonnee dhibbata dhibbumata kanaa kan ishee Gibbi takka sanuu bar meeqa dooraalee meeqan bitim guys dooraalee takka moo shilingii dooraalee shilingii daawunsa. No, Isaan iskiriishuutu godhee baalaansii eessa kutee mana keetii badee waatee. no account baraate sorry. Barniin kolfee gana account baraate eddaan kolfee. Akkam akkaawuntii biraati jechuun. Account hanan account ko baraate. Iskiriishuutu godhee maallee eessa kutee. Habiibti wallahi. Nin kol. Fagodi hani fagodi. Waan isin jiru wallahi zambootu achumaan hin jallise. Eessa keetti ilaali bataam. Ani mas ilaalee kii koomintii barreeffamaa wanti isin ilaalee cal jalaa jee. Kolfee. Sorry. Maal jettan duba? Baga singee maakii. Afriinaa haxabshii osoo guyyaa takkiilli mana kanaatiin darbii kun waggaa lama taaname eega wal baranne. Astaghfirullah. Ati Ameerikaa bayi bakka ka Ameerikaa wuci. Mawuxaat አለብሽ. Soomne kam jamaa kii qophii. Bareedaadha wallahi. Alhamdulillah wallahi bareeda. Bareeda ya wallahi. Rabbi nagaan nu haa fidu. Jam, wayye. Yaa bareedaadha gaa hunu maal jenna silaa. Takka takka bisi barata irraani bakka. Maakisha qoyis yeroo fixatte si dubbisa. Yeroo fixatte kanarraa fixatte si dubbisa. Inchitti walde. Maal jetti dubbadhu? Hai tasolle kuutii. Maaki telegiraama yeroo jalqabatu beeka wal dubbifnee tokko silkiin sun jalaa badee ture beete. Innaa telegiraama biraallee gabaadhe kaaniin si dubbisee ture ati immoo akkasitti adda baastee beektii naan deebifne. Beekaa ganaa keessaan si barreessa. Silkii dura qabadhu na jalaa bade. Ka dura wal beeknu. Maquma kanaan dawwaliifaa. Sumayyamaan jira garuu sumayyamaan jira. Ka dura naafatti wal dubbifneen sun na jalaa bade silkiin akkasumatti. Na inta bilaashofti banamuu didde. Dammoo simiin illee hojjetu. Hanganaa simii biraa baafadhee lakkoofsa kan kee waan qabuuf sanirra seef godhee aarsi godhee ati immoo naan deebifnee adii kaaniin telegiraam haarayaan jechuudha. Inshaallah ni ilaalame. Sumayyaa jedha. Ishi bakka lubbuu. Akkasii dubbisi mucaa. Dubbadha. Maakush. Na'am. Soomni akka bareedduudha. Ati nagaa qabda. Nagaa alhamdulillah. Jirraa wallaisa. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi. Galatu, carranaa kennu. Akkoon hin jiru. Ramadaan illee baga ittiin hin gahe jala bulti jechuudha. Kun akka ta'e hin beekne garuu
Ramadaana baga ittiin isin gahee jedha. Garuu yoom akka ta'e illee hin beekne. Yoom akka ta'e hin beekne Yaa. ganaa torbaan takkaaf. Kanaadha. Bakka itti qophoofnaa iyyuu sirriitti. Hayyee. Ramadaanni yoom akka ta'e hin beektu dhugumatti. Yaa dhugaa Jumaataa fi Qidaamee ta'aa hin beekne dhugaa rabbi. Akkas jee gaa'e. Yaa jechuun addaan baanee miree dhugaa. Maybe boruu adda ba'a miti. Boruu adda ba'a natti fakkaata. Yaa. Egaa boruu adda ba'a. Boruu asrii irratti adda ba'a. Makriba moo asrii irratti adda ba'a. Saftii kasoomannu yoo ta'e boruu beekamaa jechuudha. Yoo ka boruu hin jiraanne ta'e immoo guyyaa saftii beekamaa jechuudha. Akkas guyyaa saftii ala da'ii soomannaa jechuudha hin beekamne hin beekamne. Yaa. Akkam jettanii gaa'e. Akkam jettame isin. Soomanni akka yaada keessanitti yoomni soomannee jettame. Qidaamee to'annatu. Soomni qidaameedhaan akkana yaada kiyyaatitti. Yaa qidaamee. Sabbata xiqqaa jecha. Yaa sanbata akkasuma jedhamee yaadamaa jira garuu inshaallah. Ani garuu hin beeku akkasuma na fakkaata. Yaa. Jimaata. Sirbi Gaafa 29. Hojjettanii isin hunduu. Amma gara quraanaa ji'a kana maki qara'i dhugaa. Masgiida kan galu deema firaasha fudhate. Dhugaa. Yaada akkasii qaba. Gara quraanaa ji'a tokkicha kanaa jechuudha. Fakkeenya ta'e gara masgiidaa galii nu agarsiisa ishee. Laayifii seenna masgiida keenya. Laayifii osoo hin taane jira. Waanuma ji'a ramadaanaa fakkaatu dalaguu jechuudha. Baay'ee maxxamaa kee akkas taate quraana qaraana bakka. Yaa gara immoo gara markazaa galuudha. Ati immoo heertu moo Zuumii keessa jirta. Ani immoo yaa dhugaa hin jiru hanga sila. naangalle qoy zuumii fi akkami akkitti qaraatan naangalle jechuun akkamitti qaraatan mee naa himi naga qabdaa Hani ati beekta? akkamitti Wallahi isa. zuumiitti akkamitti barattan naangalle jechuun bika takka jiranii bika takka wanti tokko irratti naangalle mee naa himi Ani zuumii seenee hin beeku. Iyoo malee. abduu Wayye Dubartiin bakka takka barate. akkamitti qaraatan jechuun akki itti qara'amu anis garuu hin jiru garuu seenee nan argaa. Markaza immoo hidhaniiti ustaanni tokko hidhee nama achi jalatti. jechuun ustaazni naangalle Zuumii osoo hin taane fakkeenyaaf namni kamuu maayikii qabatee jechuudha hin dubbatu garuu ni dhageeffata jechuudha. Akkuma ammaa namni as jala taa'ee garuu gastira hin jiru dhageeffatu kana jechuudha. Zuumii immoo ka'ii moo immoo? naagalee jechuun kiyya dubartiitu qaraasiisa moo dubartoota walitti qabee moo dhiiraa fi dubartiin bikuma tokkotti guruupuma tokko irratti isaa jechuu fedheeti. Yaa Dhiira kanallee walumatti jiranii. walumatti carraa kennee fi dhufee ustaanni irra bayaa fi jechuudha. Hin qaraasisa yoo inni haffatti jechuudha yoo galeef yoo hin galinii fi irra deebisa akkasumatti eebbisaallee deeman. Dhugaa ijoolleen wal qaraasisu jechuun namni akkuma wal rafiiqa walii ta'anii wal qaraasisuus ni danda'an. Maal jedhama rafiiqa jechuun bakka tokko yoo qal'an jechuun rafiiqa jedhama. Dhiira dhalala wajjiman qaraan. Zinjanaan immoo achi keessa hin jiru dhugaa rabbi. Garuu Jechuun fuula waliin argan viidiyoon hin jiru. hin jiru viidiyoon bara. yaa sagalumaan qaraata jechuudha.
yaa ashangulliitii qofaa walitti kolfitaa yoo barbaadde harka baastaa ashangulliitii xixiqqoosan jechuudha. Sirriitti beekta jechuudha. yaa በጣም ደስ ይላል ወላሂ garuu hin qara'u beekta hin seenii ilaala. Garuu baay'ee nama simatanii beekta yoo namni xiqqoo dhaqee achi jala nama argan keessummaa kennas dhuffisiin jedhan. Bakka anaatu dhufa bakka inni dhufa har'a dhufeetiin assalaamu alaikum isin jaa. Waraabanii tigda kanarraa baay'ee. Bakki Osoo ati dhuftee hommaa kee uzuila. namni hunda Warra maqaa keenyaan qara'u jira baracha keessa silaa namni namaa qareera. Baay'ee mulu jira wal maqaa hommaa keef waan ofii jedhanii. Finfinnee wayii haadha faatee jechuudha dhugaa. Suuraa wayii achirratti arginee turre sila bakka haadha faatee fi makiin imootti galanii jennee turre. Ni dhufu ni ilaalame. Barachi Jechuun akkamitti naangallee amma fakkiin ani immoo fayyadamu just immoo ni banee haa jennu immoo banee jiru. Immoo gizir banee akkamitti harkadha osoo turan guruppii jedhee sarchi godhee kan guruppiin quraana jedhee sarchi godha. imoo No seenaa sheersii godha amma fakkeenya yaa dubbadhu ani. akkuma waasaappii san makkush yoo fakkeenya nafat ima wali qaban akkuma Waasaappii ni waan jirani? sheersii godhe Waasaappiniis ni jiranii? akkuma waasaappii irraa waa sheer walii godhan sana agarte liinkii jira bar Ani kan namni isin sheer naa gootan dhaquun barbaadu fayin ani suuta jeellii ofii hojjeessa. keetii yoo dhaquun dandeessa ima banannaan ofii dhaquun dandeessa. Amma kee anasitti hima. Imoo jechuudha. Ati imoo qofa banadhu jechuudha. Guruppiin hin jirre jechuudha achi keessa. Guruppii jaalalaa jedha. Guruppii wal heerumsiisuu wal fuudhuu jedha. Okay. Just group je search yoon godhe imooratti quraana je search godhe inni mana harkadha jechuudha. Sarchiin barbaachisu bari makii. Akka wayiitti akkana jedha dabarsanii fida. Yoo ofii ishii dhufa bari. Sarchiin siin dhufu namni yoo sheersii godhe millee namni qaroo. No jalqaba namni tokko yoo liinkii wayii sheersii godhe achirraan kaawwan argatte malee. No ni jira malee groupiin bar imoo amma dura I don't know ture jira. Akkanuma gisee hin akkas seenu imoo giiftii hunda qabdi. Kana gisee seenu Yaa giiftii. akkanatti walii qabamanii quraana qaruu jiru. Giseen scroll godhu dila tokko nama dila tokko argee akka diraman dila tokko. Yaa akkasuma seena. Yaa giiftii illee achirra. Yeroo maaki Wallaahi. in seentaa akka malee nama ulfaata. Maaltu namatti ulfaata? Hin jabaata akka malee. Garuu sitti tola jedhe sitti tola jedhe akkasitti asii dhaquun Jechuun maal? dhaquun sitti tola. Garee dhalaa Ani bichaa osii gara dide si dabbara malee gareessa yeroo dhattu yeroo uummanni kolfufa guyyaa kan isaa kana fa'a dhaqiifata godhisi jedhamu quraana yoo geesse Ani ilaaluuf deemaa barachuutti karaa uffisante ilaaluuf akkamitti. yoo ilaaluuf ta'e dhugaa rabbi guyyaa kamisaaf jimmaa bakka hin jiraanne kam das nama jedha. Ashangulliitii kana yeroo tokko Ati du'aa godhanii maashaallah. Du'aa hundaa jira bar. garees taasisa gurgurdootti jira. Yoo Nama bana. garee nama kuma lama kuma sadii akkuma si namni kuma hordofu jira. Baay'ee jira. Maaltu akkana ta'a? Allah akkasi dhaqi ilaalee laaffisa. Garee booniyyee dhaqaa. Garee booniyyee ni jira. Mati atamma barana adduma son weddaare. koi sun dhagaan jiru. Mati? Alas, Barana illee adduma son weddaare.